garaagarummaan eenyummaa kee irraa fi namati gara fuulduraatti taatu gidduu jiru, kitaabotatti yeroo ammaa dubbisaa jirtu, namootatti michuu kee ta'anii wajjin jiraachaa jirtu, akkasuma yaadati yaadduu fi hojiitti amma hojjechaa jirtu irraa kan maddanidha. Namni ati yeroo baay'ee waliin ooltu ilaalcha kee irratti dhiibbaa olaanaa uuma. Jechamni durii yookaan mammaaksi Oromoo durii hiriyyaa gaariin utubaa sibiilaati jedhu jechama baay'ee dhugaadha. Namoota waan gaarii yaadanii fi ilaalcha gaarii qaban waliin oolta taanaan, akkasuma yeroo kee dabarsita taanaan ati waan gaarii yaaduu amaleeffatta. Mee namoota yeroo baay'ee waliin ooltu yaadi. Maatii kee keessatti yoo dhalatte iyyuu namoota waliin hojjettu filachuu hin dandeessu. Garuu hiriyoota baay'ee sitti dhiyaatan filachuu ni dandeessa. Hiriyoota badoo filannaan ilaalcha badaa filachaa jirtaa jechuudha. Ati namoota ispoortii hojjechuu jaallatan shan waliin oolta taanaan isa jaaffaa taata. Namoota mul'ata qaban shan waliin oolta taanaanis isa jaaffaa taata. Ammas namoota yookaan hiriyaa shan kitaaba dubbisuu jaallatu waliin oolta taanaan isa jaaffaa taata. Akkasuma egaa namoota dhibaa'oo yookaan hojii hojjechuu hin jaallanne shan waliin oolta taanaanis isa jaaffaa taata. Ati jireenya kee keessatti namoota gaggaarii ta'an michuu kee godhannaan yaadaa fi ilaalcha gaggaariitu keessa keetti dagaaga. Namichi yeroo jalqabaa fi makiinaa hojjete Henry Ford akkas jedhee ture. Hiriyyaan koo gaariin nama keessa kootii waan gaarii baaseedha jedhee ture. Mee atis waan hiriyoonni kee keessa keetii baasan yaadime. Yaadaa fi ilaalcha hiriyoonni kee keessa keetti uuman gaarii miti taanaan ammuma daftee hiriyoota kee kana jijjiiruu danda'u qabda. Mootii yoona akka isaan sin gargaarretuma beektu jalqabuma sababatti hidhamteef hin gaddisiisu jettee waliin jiraataa jirta. Akkas goota taanaan kun gowwummaa guddaadha. Namoota ati waliin ooltu kun, kitaabota ati dubbistu kun, sagantaa TV yookaan YouTube ati ilaaluu jaallattu kun jireenya kee gara fuulduraa irratti dhiibbaa akka inni godhu hubattee seeraan itti yaaddee filachuu yookaan hordofuu akka qabdu dhaamsa kooti. Yeroo taanutti viidiyoo nama tokkollee haa ta'u ni barsiisa jedhee yaadu kan biraan man qabadhee dhiyaadhutti chaanaalii kana laayikii, haaraa kan taatan immoo sabskiraayibii gochuudhaan akkasumallee sheerii gochuu kan dandeessan namoota bira akka inni ga'uuf sheerii akka gootan isinin jajjabeessa. Galatoomaa.